ربي أمتي يتجالى دوت ننقلشين مالك الديني نمات نرتبت ربي هذا تيجي ننقلشين بيجا كان رانا جاي ننقلشين كركراني والله لازم كركرو اوكي ديني نمات ميك اكا ميك بيري بيجا كان كوما فرتا ميلما ميك أكا دكو دوا لالا مرة جالي لالو يو بربادن نبيرة دفاتي مليون بري توبة مليون لما ميت مليون سدي أكملت مليون سدي نيلاني سدي كم توبة أنا أبو بتكلم بيجتنا بني بلاشي بيجتنا تيابلا باريو أما سيتي وين كابونا ودي نجرو باوندي كودشان جيتو وين توبة أبي نبري كوما أفضل Sabi, wani birang kabdan sisi birang kabdan. Jala saya nilai, jala saya nadi pesta kan ada papi anti refrapi, lagi peristiwa. Lagi apa tu ya sabuna? Anti refrapi Arab alih tadi embe kon. Pesta lesser rakin no sambi tuga. Wani ga kino, kofu wani ga kofu le ga kino. Wani ga. Allah lewan to kusirati wajah jo berbad. Anya tanam minaken no. Angke egu hotel Arab ati algang goto aci jala bula. Okay. Namni imonya tanade su Araba. Cuma ani duftani lau dan desan kuno sabona nazira jadi nazira. Ani kananya cisu kada kanya do. Isan rai. Yo isan nafita nimmo aku mana makamu rakat jadi embe ku gartera konna tu dua dewan embe nevi. Afe tu mangarte akai si media rai tabat tangarte nyat. Kunimmo kana farra mo garte gawa pura nama kana bukanan. Kuni wani mitir nyatu mitir sabi ya nyat sani odi le nyatar kasin jere pani. Oso dai ni namazira jitu luku afte nyata. War ko chapo su. Ori abara tipu. Wannan birrishani sigale. Rozni fazin birrishani. Lukum birri kudani biya kana kesat. Unti namatu umbe ko so bitanya delle wanne. Jalib sama udi dare, mari udi dare kuni jalib san. No. Matama timi. Ori ya pesta la kurafuri or wali kabani timi ni pesta likino. Mal gaji ni. Khafsani nyarsa. Lagi sini ma. Lukun gudun karshi afurtama. Ruza wajja afurtami shani afurtami torba demti. Ammo nusni namni tokko nyaatu karshi didam. Kono abba bete biti. Shawi da Birri shantama. shawi Gabaa ummatti qabsaan saafii nyaatu faami. Faam nyaata. Birri shantama. kafami qali dauha hatti qali nyaata. Qali. Halo. Inni hatti qali nyaata kafama igata hatti qali. Ya, Jalib salam. Kajabat. Me yero ta kajarana na kenna. Amma isin. Aye. Gurbaa kana Ramadana taddima jira. Yero malif lukku lama nyata oso mileni sun sirra jiru jettani marachuu dhaabiyyaatani abbole yankiye abo sabi kiye billah alayka bayas kessa. Lagi bara ustaz karkara ada bira dapat dah jelas ramai sini gale. Amma bara kuno uno gabbin amaral ma ati ma gab amma wallahi kisi asir ta sa ko wasan tanama video na khale galak kisi bi khara galak ati ma gabbatta osole deeni ligi nama dilli sambara dirra jiru ati ma gabbatta ma gabbatta bro ko wanni nama jam ni jiru siwa gasti gubbat tol bema mojarra sim bilbila lama nu jawati komenti jara bisana bada jara mo jita na jawa gede war di mama di sama dinam jam Ya, duga keessa ni wallahi ustaz. Duga keessa ni bira ada batani di sini dia video dah dekat. Nu kosa jirra sini kali ustaz. Nu kal di bajir ber. Sini nama duga saja lah. Hai nu bir batani. Ya, of course wallahi. Abadullah fakada wallahi. Sanu Anda mau gasti nama rendem boy jiran ni ber. Wanda harus sabona. Gasti mana mara rendem boy jiran diri gasti nama rendem. Bakana mo to koi mati Allah kella dumate jiran. Sida bag ngala sabona anu nama naga apa kamu jalib san visa di beri uang kamu butuh Ethiopia lagi sih dah be. Nama tim amma diwata na bakaruza da diwata na mamu bayani bi amza dage fadu bawa dage fadu amzani bi mamu bayan bari hali yibira daga amma gatii namaatti irra radhanii beektanii gatii namaatti irra birrii boo'ee kadhachaa radhanii gatii namaa sana irraa baasuuf
achumaan baalee ongoe silaa kan gatiin nama zira buna maashinii sadii duddaadhe shinii sadii hin beektu mitiire shinii sadii ruusi gatii mi'aamaa nyaattaadhe maal hindu'aa naa nyaatu dhugaa rabbii hindu'aa gatiin nama waan kajeelu na nyaatu dhugaa rabbii waan kajeela na nyaatu ineen gara na nyaatte dhugaa ani gurbichatti hin kolfee. Amma dhaggeeffadha. Nama kuma takkaa jira. Amma ajandaa keessatti dabartanii amma laala. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekhan tuttuqinaa. Sheekni kun olaal maasha Allah. Okey, sheekni dabarre. Assalaamu alaikum jaalilsa. Assalaamu alaikum. Sheekha. Waalaikum assalam. Wayi gaafatan malee sheekhan tuttuqan. Sheekha dogongoroo fi kaduraanii san irra deebi'anii iyyaadachisa. Yaa'uun jijjiiraa miti jira. نودي الحمد لله رب العالمين جم ربي يا رب إيمانا يا ربي صبري يا ربي تقوى يا ربي سبات يا رب رمضان ورمضان ملكي جنة شديد بساجر أما نما شيخات تكون غاري متي سنجروكا جالب ساقي أما جالب ساقي مي أنا مكو متوكو فردي في تنين ويا غيا في زبا شيني أنيو أستاذ شيني أنيو إذا Obboleessa zari keenya jechuun hangaafatini yoo obboleessa Muhammad Bayaan siimeen jira. Ustaaz Shee Muhammad Bayaan tole ayyee. Amma dhaggeeffadha. Uummata oosaa gooneeti diraamas goonee nama kuma takka finne. Saafiin irraa lubbuudha. Saafii mee viidiyoo banadhu wallaahi billaahi maallee namaan irra badee jira jiika kan dhume. Dhugumatti. Ani waan hin qaburraa hin achisi haa wallaahi billaahi. Guutulee si kanu waaddu waadaa si seena waan si kanurraa. Hiriyaa kiyyallee waan hin qaburraa si gargaarsisuudhaaf qophiidha. Dhugumaan maalleen sirra badee jiramoo? Fiilima nu baasu jirta mee akka rabbisan dubbadhume. Maalleen irratti badee sun. Nama inni maalleen irratti badee. Sheeka qoy jallisime. Rabbi ummaa tiyya tajaaladhutti nan galchin mallaqa deeyni namaattu narratti bade. Rabbi haadha tiyyatti nan galchin. Biyya kanarraa nagayaan nan galchin. Gargaaraani wallaahi lazim. Oke, deeyni namaa san tasii meeqa akka meeqa. Birrii biyya kanaa 42,000. Meeqa akka dhaqu dhawaa laala. Marra jaallee laaluu yoo barbaaddan na bira dhufaati. Isinitti kennaa. Birrii Itoophiyaa miliyoona lama. Miliyoona lamaa miti. Miliyoona sadii. Akkamitti miliyoona sadii dhayi ilaali. Dhaqi ilaali jumla irratti miliyoona sadii illee aga'uu baatu achuma jala dhaqaa jechuudha. 800 minaaminee fi. Oke, miliyoona lamaa fi 800 fi 75 immoo kan. Qaasimarsii kana ol galchaamee warri mudatera qaasimarsii kana galchisa bona. Ishi dhaggeeffadha qoosaa goone. Ammanuma. Diraama goone. Ishi oobse manii dubbata ammanuu dubbata oobse manuu dubbata. Diraamaa goone qoosaa goone waan hundaa'u dubbanne. Badriin mucaan kun nama dalagatu nama dalagatu. Nama hojjetatu nama hojjetatu. Nama yoo namni itti dhufe dheefirraa dhorku nama dheefirraa dhorku. Gurbaan kun yoo humnaa ni qaba ni qaba. Okay. Birriin namaa hogga nama rabbatti ilaala. Deeyniin namaa mucaan kun naakannaa ni nyaadhaa jee liqii fudhateen dhorkan ni beekala. Liqii naakannaa jee liqiin furan. Birrii namni nuu qabaa jee itti kanneeti irratti bati. Amaanaa namni itti kannateeti amaanaan sanii daaraa daakuu harkattaati. Amaanaan tuni hoggaa namaa harkabadde akka shari'atti illee ta danda'anni kafalan tan dandeenye ni dhiisan. Dirqamaa miti. Akkuma shari'attu fidi huna ustaazinas jira. Haraama sitti hin qabdu. Huna ustaaz Muhammad Bayaanas jira muut kaafatee dubbachuu danda'a. Waan amaanaa kun namni si kannate san amaanaa san yoo ati nyaati yoo ati gartee namni humna qabu sirra hojjabaa sirraa fudhate waan san 40 yoo sirra bade 20 irraa kabalteeti cinaan irraa kabalteeti cinaan siidii sullee danda'a. Yoo sin dhiifnellee jala miliquulee dandeessa. Kitaabul jismii jeetana. Ammoo namni gaafa si harkisi hin dhiisu lubbuu si baasa. Kanaafuu ummaan tana gurbaa kana inni aslii irra dhiifate. Nuti waan kana godhaa jechuun hin dandeenye. Ammoo akka nama tokkotti bira jirra waan asliin niin godha je'ee asliin itti naa qabe isaatu beekaa. Waan asliin jeesanirra naa godhaadhaa je. An akka nama tokkotti geema barbaada. Guyyaa san leenca raaqee fiitiin jira. Birrii kuma takkitti jeeta akkaan dalagadee harkadhaa kana kiyyaan leenca raaqee fiitiin jira nama kumaan dhibba takka irratti. Maallaqa gattaa'ee gargaarsisanii maallaqa Itoophiyaa 30,000 gargaara. Waadaadha.
Alif Sailal wallahi mangistina. Assalamualaikum jalif sa. Umrabit. Bo wallahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please marti kesa itu dah wallahi. Thank you ya. Wa indu bachu fada tartak. Aye. Syarian zahira beita. Nutuma malak abade malaikat tibade. Safi malai nu kun akkana narrabbade. Ya ambajo nu gargara hi jeyo ne tubate. Ni gargar akkan man narrabbade. Imam buse. Kuno warri komanti tokko dhageenye jira. Abot timiga ummata Baliyo akan nin jiran jedhu dhugaadha akka Ya namni beene jiru jira. Badee yoo kana maallay nu kun deeni nama yoo namni Risiitii maalillee agarsiisee jira. akkamiin akka baduu danda'e Namaatiin narrabbade. Deeni namaatiin narrabbade malee deeni namaatun akkamitti kan namtee akkamitti rabbade malee ni dillu. nan Sabboota kan hawaasni baruufadha. Kuno komanti ilaalaa yoo nu tuffattan malee. laala akkamitti akka badee laal jijjaalibsa akka nan jiran Maama bayaanati keetii miti wanti kun biliis arra takkitti tanaaf qabii calje. Saafiidha warra dubbachuu. Ummataan cinaa dhaabbadhaa jechuun isa obboleessaa obboleessa keetii millee jechuullee gaarii miti. Okay, warra komanti kan hin dhageenye jechaa jiranii waan qofaa miti. Warra Saafi ati ambaa sitti bakka. obboleessa kiyya Okay, dubbadhu khalaasi saafi. Jaalibsa akkatti dubbatanii jira laal ambayyoo kunoo wanninii fi nani qabu tana lafa kaayatiin jira. Isinis tanarratti maal naan jettan jee dubbachuu qaba saafiin. Akkanuma miliyoonaa fi maarree nurra hijaabuu nutiis dubbadhu saafiin maa carraan ka'e. Wanni jiru maal isiniif fakkaate ani akkuma nama kamiituu biyya kana keessatti kaastamarota qabaa, zubuuna qabaa, mallaqichi yeroo dheeraa ijoolleen hargeellee na beekanii namoonni baay'ee warroonni jumlaa nurraa fuudhan jechuudha. Magaalaa namni maallaqa kana guddaa kan ergu maallaqa jumlaa namni nurraa fuudhu ilma Harargeeti. Ilma Harargeeti nama lama wajjin fide yeroo fide jechuudha. Kanaaf ani nama yeroo dheeraa gartee kaastamara zubuuna waan jedhamu jira amma waan kanallee osoo hunda isaa addaan baasee illee asirratti ragaallee yoo maxxansi jettan daateelii waan kana nama isinitti agarsiisuu danda'u nama sobee nama mallaqallee garteetiniin argee beekulleen nama immoo amaanaa gugurdaa baatee amma dura namni Dubaay irraa jechuudha nama Usmaan jedhamu gubbarratti ji'atti nama 50,000 ol galchuudhaan nama Usmaan jedhamu amanamummaa guutuudhaan amantaa kiyyaan biyya kana keessatti isinii galee diraama Dubaayii qofa ragaa naa ba'uu danda'an dhufanii biyyoota Arabaa kana keessatti ilaa Bahareen hin ga'u nama achii qaba Kuweetiin Suudi Arabiyaa keessa jiru dhiisa amma immoo rakkoon natti galte tuni rakkoo garteetiniin fuula namaa dura aslitti illee himee jira. Hundumti keessanuu annama mallaqa namarraa sobee mallaqa namaa kiisii kaachuu barbaadu miti. Namoonni mallaqa narraa qaban hundi isaanii achi gubbarratti dhiyaatanii soba takka osoo hin taane jechuudha. Isinii galee miti hundi isaanii taaktaakii qabanii in hordofan waan kana guutuu jechuudha. Mallaqni kuni karaa Arabaatiin irratti gala kallattii kamiinuu samoonii kana gara ijoolleetti deebisanii seerri jijjiiramee akkaawuntii ijoolleetti samoonii kana arabdoonni tokko galchuu hidanii gara garteetiniini ila kunoo namoonni as jala jiran shuufu hundi namoonni narraa qaban as jala jiru jechuudha. Baay'inaan jechuudha. An nama dhokataa miti. Lafarratti nama garteetiniin waan tokko dalaguudha. Kanaaf nama kamarkattu deeniin namaa ni baddi. Jara kana immoo dhabuun barbaadu. Ol bahee akkatti lallabadhee jarri sunillee waan naa dhiisanii aniin kun nama bifa amanamummaatiin haqa namaa sochoosaa ture. Ammallee akka mallaqa isaanii irraan dheessin akka mallaqni kun narraa qabame nama gartee hin amanne jira waan ta'eef shamarroota kana keessa araban narratti erga arabni kun immoo ofii baankitti siin dhiyaatu kootu dhiyaadhu yoo hin jedhuun hunda namaa kana dhiyeessii jedhan hin didan nama sirratti erge arabdoota kana hunda asitti dhiyeeffadhu naan jedhanii jiru irratti hin dhiyaannu jedhan arabni sodaatan. Rakkoon kiyya tanaa fuula namaa dura rabbi nama hin dhaabinii antakkaallee immoo gartee miidiyaa kana gubbarratti jechuudha. Nama naka na godhaa jedheen beeku takkitti matana dubbadhee jechuudha. Waan kana immoo keessan nama baay'ee dubbadheeti. Kanaaf yoo dandeettan waan asliin jedhu gubbarratti achumatti waan asliin jedhu gootanii
isinin jechuu barbaada. Namni ragaa barbaadde yoo jiraattan ragaalee daakteelli kun ijoollee hargee jajjaboon as keessa jiranii waan kana natti ergitanii addaan baafachuu mirga guutuu qabdanitti dhiyaadha bakka isaan jedhanitti deemee jechuudha. Okay? Akkana laal dhugaan jirtu tana ana akkanatti dhugaa akkana kana fedha nama ndara na arrabsuun fedhuwan. Mee sagalee kana dhaggeeffadhaa xiqqoo warri hin dhageenye illee sagalee kana dhaggeeffadhaa mee. Yoo dandeettan nama sanarraa qabala. Wallahi nama abbaan kiyyanatti bilbilee. Dhaggeeffadhaa sagalee isaa. Dubaay haadhu. Asli salaam alaikum. Waalaikum salaam. Wallahi.